Selanot kanduno atenu dute bakenya batte fanora olte olma ke kana galata galchina kullu waqa tokkon ni amanna amin kabajamota fi jalatamota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalatan waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guftaan keenya akka badii fi balleessaa keenya otoo nutti hin lakkaa'in guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana dhimma yeroo irratti yaadan qabadhee dhufutu jira jechaadha. Innis maalidha? Keessumaa yeroo dhiyoodhaa as namoonni tokko tokko hojii falfalummaa yookiin immoo hojii xonqolaa hojjetan bakkeewwan garaa garaatti mul'achaa jiraachuu isaanii odeeffannoowwan garaa garaa marsariitii hawaasaa irratti deddeebi'u ni mul'ata jechaadha. Odeeffannoowwan marsariitii hawaasaa irratti argamaa jiru kun gaafa ilaallu yeroo darbe magaalaa Mojoo keessatti abbaan mana kiristaanaa tokkoo fi qaamni isa waliin ture luba haa ta'u margeetaa haa ta'u hin beekamne waliitiin magaalaa Mojootti qabamuun isaanii ni yaadatama. Itti aanee immoo magaalaa Laga Xaafootti akkuma kana hantuuta awwaaluudhaaf qaamni socho'aa ture akka qabame miidiyaalee hawaasaa kanarraati marsariitii hawaasaa kanarraati argaa jirra dhaga'aa jirra jecha. Haa ta'u malee garuu dhimmi kun akkuma jirutti taa'ee ammam dhugaadha sirriidha moo sirrii miti namoonni kun mana kiristaanaa bakka bu'u moo bakka hin bu'anii ergamni isaanii maalidha kaayyoon isaanii maalidha maal yaadaniitu warreen qaama kanaatiin socho'an isa jedhu beekuu fi hubachuun baay'ee barbaachisa jechaadha. Dhimmi ani amma ka'ee jiru kun dhimmi kun hin raawwatama isa jedhuudhaaf dhuguma ni raawwatamaa tures gara fuulduraattis hin raawwatama. Manni kiristaanaa garuu jarreen moran morsisiisan xoloqqolsiisan irraa bilisa ta'uu ishii manni kiristaanaa moraa morsiisaa hataa hachisiisaa hin jettu. Kana jala murree beekuu fi hubachuun barbaachisaadha. Ija namoota kana itti ilaallu warreen moran, warreen morsiisan, warreen xoloqqolan, warreen xoloqqolsiisan, warreen dagaman, warreen asmaatiidhaan hojii hafuuraa hamaa hojjetan kun mana kiristaanarraa adda ba'anii beekamuun dirqama isaan gubbaa jira jecha. Namoonni tokko tokko dimshaashumatti manni kiristaanaas xonqaayii tajaajiltoonni mana kiristaanaas xonqaayii kitaaboleen mana kiristaanaa hundas hojii xinqolaa isa hojjetu fakkeessanii haasa'an dogongoranii
Abbooliin qulqulluun dhugaa qabatanii fannoo Kiristoosiin dhugaa hojjetan lallaban araarsan gaabbii galchisiisan hojii nagaa hojii wangeelaa hojjetan danuu isaanii jiru. Loote seentonni tokko tokko immoo faayidaan mana kiristaanaa keessa sanyummaadhaan galanii hojii xinqolaa kana hojjetan tokko tokko immoo akka isaan jiraatan isa kana shakkii tokko illee hin qabu. Mana kiristaanaa da'oo godhatanii mana kiristaanaa da'eeffatanii hojii badaa kana hojii fokkisaa kana hojii wangeelli waaqni sin jaalanne kana warri hojjetan hojii abaaramaa kana warreen hojjetan isaan kana ija mana kiristaanaatiin laaluu fi laaluu hin qabu. Garuu wanti tokko jira. Wanti beekamuu qabu tokko wanti guddaan tokko jira. Jarreen kun hin beekamanii mana kiristaanaa da'eeffatee luba fakkaatee tajaajilaa fakkaatee daaqonii fakkaatee margeetaa fakkaatee abbaa fakkaatee mi'imanii fakkaatee eenyu mana kiristaanaa keessatti awda nagastiidhaan hojjeta. Warra du'an kana waamu eenyudha? Kan moru kan morsiisu eenyudha inni jedhamu immoo walin beeknuyi jarri kun hin beekamanii jennee gaafa ilaallu eefatti bahanii ni beekamu. Kana bira darbe jaalala hawaasaa argachuudha. Jaalala hawaasaa argachuudha. Namni isaan malee akka hin faarsine gochuudha. Kabaja isaanii dhiisanii kabaja Kiristoos barbaadan fannoo irratti waa godhan shittoo garaa garaa waan ta'e dagamanii kan godhan jiraachuun isaanii ammas beekamaadha. Hawaasichi gahee guddaa akka qabu asirratti beekuu qaba. Mana kiristaanaa gaafa yaannu sabala Kiristoositti amanuu, fannoo Kiristoositti amanuu, fayyisummaa Kiristoositti amanuu, araarsummaa ergamootaatti amanuu, kana biratti garuu dibata garaa garaa isin dibnaa, qoricha garaa garaa isinii kenninaa, qoricha ijaa, qoricha budaa, qoricha horii, qoricha saree manaattee jedhanii immoo qoobiidhuma kana godhatanii immoo daa'ima dhibatteef horii dhibameef rakkoo akkasiitiif maaliif kan jedhan immoo jiraachuu isaanii beekuun barbaachisaadha. Maal jedha macaafni qulqulluu? Moorri Israa'el irratti xinqolaan Yaaqoob irratti hin hojjetu jedha. Dhimma isa mojoo mana kiristaanaa maqaa godhatee qoobii mana kiristaanaa uffatee fannoo qabatee argame kana Rabbi sin qulqulleessa, namni sin qulqulleessa, manni lubummaa aanichaa abbummaa fudhatee sakatta'ee jarri kun eessa akka turan, maal hojjechaa akka turan, eenyu akka isaan erge dhugaa jiru adda baasuu danda'a. Xaafoottis immoo akkuma kana hantuuta awwaaluudhaa kaa'eetu argame jedhus immoo Waaqayyoon dhugaa isaa haa baasu. Kanaatiin wal qabatee garuu namoonni tokko tokko jibba amantaa kanarraa qaban. Jibba dhuunfaa isaanii calaqqeessisan. Maqaa mana kiristaatiin jaroota kana waamuu akka hin qabne. Namoonni kun nama dhuunfaa malee mana kiristaanaa akka hin taane. Mana kiristaanaas immoo bakka bu'uu akka hin dandeenye. Itti waamama tokko illee mana kiristaanaa irraa akka hin qabne. Qoobii kanas yoo barbaadan markaatoo irraa bituu danda'u. Fannoo kanas uffata kanas markaatoo irraa bituu danda'u. Tajaajilaa irra jiru rakkoo naamusaatiin dhorkiin garaa garaa irratti ba'ee mana kiristaanaa keessaa ari'atamaniiru yoo ta'e, fannoo kana fudhatanii ba'an, qoobii kana fudhatanii ba'an, uffata kana fudhatanii ba'an yoo ta'e, yakka kana caalu hojjechuu akka isaan danda'an, kanaa olis gochuu akka danda'an, hawaasni keenyas
namoota waa beekota jennee mana isaanii deemnu ija namaatiif dhibee horiitiif dhibee maaliitiif jedhanii dibata garaagaraa fakkeessanii mana isaaniitti nu waamanii kitaaba garaagaraa kudhaama garaagaraa barreessanii kan nuu kennan kana aarsi kana maal godhi warra nuun jedhan kana hawaasichis rakkoo akka qabuu fi itti dammaquu akka qabu yoo daa'imti keessan dhukkubsatte tsabala geessaa mana kiristaanaa geessaa xammaqan achitti qorrobsiisaa gaabbii gala bakka tsabalaa deemaa malee margeetaa balutu ollaa koo jira inni naaf haa ilaalu kitaaba naaf haa ilaalu qoricha ijaa naaf haa kennu qoricha budaa naaf haa kennu qoricha lukaa naaf haa kennu isin jettan sun rakkoo cimaa kan qabu hawaasichaa fi hawaasicha itti aane immoo luboonni tajaajiltoonni yoo iccitii isaa baase nan dhiisu waan ta'eedhaaf yoo iccitii isaanii baase nun dhiisan waan ta'eedhaaf yaada jiru sana dhiisne wangeelaa fi wangeela Kiristoos qofa fannoo isaa qabannee barruu keenya kana qulqulluu goone deddeebi'uun dirqama keenya ta'a. Warreen hatan warreen achisiisan warreen xonoqolan warreen xonoqolsiisan warreen moran warreen morsiisan luboota mana kiristaanaa bakka kan hin buunee fi wangeela dhugaa Kiristoosiin qofatu jireenya akka ta'e Kiristoosiin qofa amanuutu jireenya akka ta'e beekanii gaabbiitti galuun isaan barbaachisa jechuudha. Kanaaf jarreen kun abbaan barbaade haa moru abbaan barbaade haa morsiisu manni kiristaanaa saaxiluu qabdi abbooliin saaxiluu qabanii warri uummanni saaxiluu qaba eenyu rakkoo qaba eenyu mora eenyutu xonoqqola guungummii dhiisnee ifatti baasnee warreen akkasii dabtaroota xonqaayoota matatanyoota asmaatanyoota warra dagaman digimtiidhaan warra xonoqqolan warra du'an warra waaman warra afuura hamaa waaman kana balaaleeffachuu fi ifatti baasnee of keessaa qulqulleessuun dirqama ta'a. Waaqayyoon mana isaatiif ni hinaafa wangeela kana alatti hojii xinqolaa hojii moraa hojii garaagaraa warreen hojjettan waaqayyoon isin dhiisu gaabbii gala laphee keessan deebisaa warreen kun mana kiristaanaa bakka kan hin buunee fi ija jara kana ittiin laallu warra muran warra morsiisan ittiin laallutiin mana kiristaanaa ilaaluun qabnu manni kiristaanaa qulqulluudha. Namoonni mana kiristaanaa tajaajilan garuu harka isaanii barruu isaanii ilaaluun dirqama isaanii ta'a. Kan nu gorse kan nu barsiise waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa turu.